lama folakka kana keessatti injifannoowwan galmaa maalinni akka biyyaatti kan galmaa maalinni akka naannoo keenyatti kan galmaa maalinni akkasumas qormaan isaan qunnamaa jiru maalinni kallattiin fuula dura maal ta'u tura jiraata dhimmoota jedhan irratti bal'inaan marii gaggeessee jira. Akka carraa ta'ee nu duwwaa osoo hin taane hooggansi badhaadhina naannoo uummattoota kibbaas kanaan dura gaggeessee ture. Kan naannoo Amaaras hin gaggeessa. Xumura irratti konferensiin kun walitti dhufa jedhameeti kan yaadamu. Maalumaafuu haala qabatamaa biyyaa fi naannoo Oromiyaa giddu galeessa godhee injifannoowwan argame maalinni kan jedhu duubatti deebi'ee kan waggaa lamaaf walakkaa kana sirriitti qoratee jira. Qabsoo dhiibbaa uummataatiin hooggansa paartii keenyatiin keessatiin humna jijjiiramaatiin kan dhufe kana maalummaasaa sirriitti erga qoratee booddee jijjiiramni kan dhufuunsaa injifannoo olaanaattis kan laalamu biyyi bittinnaa'uudhaaf diigamuudhaaf turte bittinnaa'u irraa baraaree jira. Inni kun injifannoo isa jalqabaatee ilaalee jira. Inni lammaffaan uummanni Oromoo waggaa dheeraa kan qabsaa'e abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuudhaa fi akka bal'ina isaatti akka cimina isaatti federeeshinii kana keessatti abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuudhaaf qabsoo waggaa dheeraa taasise. Wareegama qaalis baay'ee kafalee jira. Qabsoon kunis abbaa biyyummaa mirkaneeffatee jira. Carraa biyya bulchuu, carraa biyya gaggeessuu kanattis saba Solomoon amanu, kaanis amanu gaggeessummaa kanarraas ka'ee gaafa Afrikaa tasgabbeessuu sanarraas darbee addunyaanis beekamtii kan kenneef akka ta'e injifannoo guddaadha kan jedhu ilaalamee jira. Oromoon kabaja argatee jira kan jedhu kana ilaalamee jira. Sanarra darbee dhimmoonni qooqa wajjin wal qabatan, dhimmoonni walqixxummaa dinagdee wajjin dhimmoota wal qabatan, dhimmoota amantaalee gidduutti turan, dhimmoota dippiloomaasii wajjin wal qabatanis hojiiwwan akka biyyaa fi akka naannootti hojjetaman maalinni kan jedhu kana gadi fageenyaan qoratee jira. Keessumattuu dinagdee wajjin wal qabatee dinagdeen biyya kanaa magaala malee baadiyyaa giddu galeessa kan godhen turre. Kanarraa ka'ee qonnaan bulaan bal'aan keenya qabeenya isaa qabsiisee horata jiru qabsiisee baankiirraa liqeeffachuu fi dhimmoonni kana isa dandeessisanii imaammattoonni hin turre. Imaammattoonni kun bocamanii amma seera ta'anii jiru. Gama biraatiinis meeshaalee qonna irratti isa tajaajiluu danda'an irrattis investimantiidhaaf jedhameeti. Kanaan dura kan biraatiif kennama malee dhimma qonnaatiif mootummaan subsidaayiz gochaan turre yookiin gargaaraan turre. Inni kunis akka kennamuuf karaa jedhuun poolisiiwwan ba'an gama kanaanis wantoonni raawwatamu guddaa akka ta'e konferensiin kun sirriitti qoratee jira. Walqixxummaa amantaa gidduuttis jiru dhimmoota kanas ilaalee jira. Keessumattuu baankii musliimaa yookiin islaamaa banuudhaan gama kanaan uummanni qusachuudhaaf rakkoo ture akka qusatu taasisuudhaafis beekamtii walqixxummaa biyya kana keessatti akka argatu gochuudhaafis amantaalee gidduus dhimmoota deemaa jiran kana hiikuudhaaf yaalii guddaa godhamee fi akkasumas wantoonni akka galmaatti akka injifannootti galmaan guddaa akka ta'an laalee jira. Dhimma biraa piroojeektoota meegaa piroojeektan jedhaman gurguddaa jechaadha. Hidhaa laga Abbaayyaa irraa kaasee maseenii kan ture rakkoo keessa galii kan ture. Rakkoo kana keessaa baasuudhaan hooggansi kun bishaan isa jalqaba ijaarsi isaa bishaan isa jalqaba akka qabatuuf ta'ee jira. Kunis injifannoo keenya irratti immoo dabalamuun guddaadha. Riifoormiin akka paartiitti gaggeeffame kun bal'ina keenyatiin akka hirmaannu afaan keenya afaan paartii akka ta'u afaanonni shanan akka ta'an taasisuun gama dinagdeetiin hoomii ikonomii giroon akkaataan itti deemame kunis qaamolee nageenyaa riifoormii gochuudhaafis akkaataan itti deemame milkaa'ina guddaa kan fidee fi fuula durattis cimee akka itti fufuu qabu kan kaa'amedha. Dhimma naannoo keenya keessattis gidduu kana iddoowwan garaagaraatti adeeme eenyu olaantummaa seeraa wajjin wal qabate jeequmsa wajjin wal qabate lammiileen garaagaraa irra miidhaan ga'ee jira. Miidhaa kanas gochisaa waliigala balaaleffatee jira.
ajjecha artist Hacaaluu wajjin wal qabatee dhimmoota uumamanii balaaleffatee jira. Dhimmoota namoota isa kana alaaf keessa walitti hidhamanii dhimma kana uuman irrattis olaantummaa seeraa eegsisuudhaaf of qoratee of sirreessee fuulduratti tarkaanfachuudhaaf hojiin bal'aan hojjetamee jira. Kun itti cimee itti fufuu danda'u ture jiraata. Olaantummaan seeraa eegamuu danda'u ture jiraata kan jedhu qoratee jira. Warroota rakkoon ragameef jajjabina hawaa gama biraatiin immoo isaan deebisanii ijaaruudhaafis hawaasa wajjin ta'ee kan hojjetu ta'uusaas konferensiin keenya bal'inaan qoratee jira jechuudha. Gama biraatiin rakkoowwan akka waliigalatti nu qunnamaa jiran rakkoo lama. Rakkoon inni tokkoffaan jijjiiramicha kana duubatti akka deebi'u qaamonni barbaadan kan akka TPLF ABO shaneen kaanis walitti ijaaramanii biyya keessaaf biyya alaa wajjin faayidaa fi fedhiif faayidaa biyya keenya akka hin guutamneef keessumattuu hidha laga Abbaayee wajjin wal qabatee humnoota alaa wajjin walitti ijaaramanii biyya diiguudhaaf karaa qaxxaamuraatiin taayitaatti dhufuudhaaf gama biraatiinis jijjiiramni jalqabame kun injifannoon amma Oromoon argate kan harka fashaleessuudhaaf warri deeman kun cimnee akka qabsaa'u qabnu kallattiin kaa'amee jira. Gama biraatiin rakkoon keessoo keenya moo jira. Rakkoon keessoo keenya jiru keessa tokkoffaa walitti makamuu ilaalcha fi gochaan hin jira. Iddoo lama dhaabbachuun miseensa keenya bira hooggansa keenya bira gubbaarraa kaasee amma gajjallaatti kan jiru ta'uusaa. Gama kanaanis naannoorraa kaasee godinarraa kaasee magaalarraa kaasee amma gandaatti kan qoratame isa kanaanis jeepaanii kan qulqullaan baay'ee jira. Inni kunis cimee akka itti fufu kan kaa'e. Inni lammaffaa haana hojii wal qabateeti. Oromoon waan namaan fudhatu. Oromoon waan isaaf malu qofa gaafata. Kan isaan malle hin gaafatu. Duudhaa Oromoo wajjiniin aadaa Oromoo wajjin waan deemu miti. Kaleessa jibbinee kan irratti qabsoofne qaama biraa irratti kan jibbine ofii keenya fiiduun dura hin jiraatu. Ammas taanaan sadarkaa adda addaatti hamiin ka'u. Hanqinni gama kanaan jiru qoratamee sirraa akka qabu kallattii kaa'ee jira. Gama biraatiinis bu'aa galmeessuu dadhabuunis jira. Bu'aa galmeessuu dadhabuun hooggansa sadarkaadhaan jiru bu'aa qabatamaa galmeessuurra odeessaniituma jiraachuu wajjin wal qabatees tirendiin jiru waliigalasaa sirrii akka hin taane qoratamee jira. Kanarraa ka'uudhaanis hooggansa aanaa baay'ee irratti hooggansa aanaa toora rakkoo amma uumame wajjin dhimmoota amma jenne wajjin qorannee nama 800 fi ol akkas kan ta'u qulqulleessuu sadarkaa godinaattis sadarkaa magaalotaattis toora 117 kan ta'u qulqulleessuudhaaf yaalamee jira. Gajjallaatti kan qulqullaa'u kan duwwaa osoo hin taane gubbaarraallee maalirra jirra kan jedhu kana sirriitti ilaalamee jira. Miseensis kaasaa ture. Ija kanaan kaasuudhaan gaggeessitoota sadan tokko yeroodhaaf koree giddu galeessatirraa itti seera. Inni jalqaba Jaallee Lammaadha. Jaallee Lammaan sababni koree giddu galeessaa irraa ittifameef yeroo darbe miidiyaadhaan yaada isaanii ibsuun hin beekama. Sanaan booda immoo koreen hojii raawwachiiftuu duraaniif buleeyyiin ta'anii erga waliin mari'atamee booddee dhimmi kun sirrii miti akkasumas dogoggorreeraa dhiifama karaa jedhuun gaafatanii turanii sanaan booda hojii isaanii jalqabuudhaaf hoogganaa keenya ta'anii akka tufaniif qixa kanaan socho'amaa ture. Yaa ta'uti garuu koree giddu galeessaa paartii badhaadhinaa irrattis koree hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa irrattis akkasumas iddoo isaan itti argamuu qabanii fi sagalee bakka bu'iinsa qaama kenneef sana dhageessisuu qaban irratti yeroo adda addaa waamicha godhameef illee waamicha sana kabajanii waan hin argamneef hojimaata fi dambiitti bulmaata paartichaatiin yommuu ilaalamu inni kun dhorkaa waan ta'eef akka waliigalaatti hirmaattonni konferansii dhimma kan erga ilaalanii booddee jaalleen kun jijjiirama fiduu keessatti hojiiwwan isaan hojjetaman keessatti kabaja guddaa kan qabuuf yoo ta'e illee namni kamuu garuu hojimaataan adeemamuu qaba waan ta'eef namni kamiyyuu paartii ol uummata Oromootii ol akkasumas immoo jaarmiyaatii ol waan taaneef dhimmoonni kun konferansii kana irrattis kabajaan akka hirmaatan deddeebi'amee akka paartiitti itti himames nan dhufa jedhanii yaa'u hirmaachuu qabataman waan hin dandeenyeef yaada qabanis ibsachuu osoo danda'anuu dimokiraatikaalii yaada isaanii ibsachuu osoo danda'anuu isa kanaafis eeyyamamaa waan hin taaneef akkaataa kanaan deemuu waan hin danda'amneef yeroodhaaf koree giddu galeessaa ittifamanii
yeroo isaan dhimmoota akka rakkinaatti irratti ka'e kana barbaadan sirreeffachuudhaaf qophii ta'anii fi qabsaa'uudhaaf qophii ta'anitti karaan paartichaa banaa ta'uusaa sirriitti mari'atee kaa'ee jira. Inni biraa Dooktar Milkeessaa Miidhagaati. Dooktar Milkeessaa Miidhagaanis hojimaata eeguu wajjin wal qabatee isaanis yeroo garaagaraa jechaadha akka hirmaatan yaamichi yoo darbellee qixa kanaan jechaadha paartii ala waan deemaniif dhimmoota tokko tokkottis garaagarummaa qaban dhaaba keessatti tarkaanfachiisuu osoo qabanu alatti tarkaanfachiisuun yaada qabammoo asitti akka tarkaanfachiisaniif carraan yoo kenname eeyyamama ta'uu dhabuu isaaniitiif akkaataa hojimaata paartiitti waan gaggeessaa ta'anitti fufsiisuu isaan hin dandeessisneef akkaataa kanaan isaanis yeroodhaaf ittifamanii jiru. Inni kun koree jiraafchituu paartii badhaadhinaatiin booda kan mirkanaa'u yoo ta'e illee akka yaada murtootti miseensonni konferansii hooggansa Oromiyaa dhimma kana ejjennoo qabatanii jiru. Sadaffaan Aadde Xaayibaa Hassanii. Aadde Xaayibaa Hassaniis gahee isaanii karaa adda addaatiin ba'aa yoo turan illee isaanis miseensota baay'eerra keessumattuu iddoo rakkoon uumameera jedhamu wajjin wal qabate maqaan isaanii bal'inaan waan ka'uuf namni baay'eenis miseensi fi qaamni maratus waltajjii garaagaraa irrattis ija harka wayyaa jalaatiin harka keessaa qabu karaa jedhuun shakkiin waan uumameef dhimmi isaanii qulqullaa'ee amma abeekamutti isaanis koree hojii raawwachiiftuu kanarraa akka dhaabbatan ta'ee jira. Dhimmoonni kaan kan hanna wajjin walitti wal qabatu diinummaa wajjin walitti makamuu wajjin dhimmoota wal qabatu kan delivery wajjin walitti wal qabatu walumaa gala jechaadha. Sadarkaa hundatti akka qulqullaa'u sadarkaa hundarratti qulqullaa'ee miseensa fi akka ibsamu kan jedhu mariin maratamee ejjennoon qabatamee jira jechuudha. Inni kun kaa marii bal'aan salphilas ta'e tokko dhiibuu tokko siksuu irraa kan hin kaane akka ta'e dhimmisaa dhimma hojimaata fi olaantummaa ittiin bulmaata dhaabbatichaa aadaa dhaabbatichaa waan ta'eef aadaa sana ammoo adeemuun barbaachisaa waan ta'eef dhimmoota kanarraa ka'ee ilaalamee jira. Jaalleewwan kun yeroo kamiyyuu hanga ammaatti waan hojjetaniif kabaja kan qabnuuf ta'e waan irratti ka'ee kana yeroo sirreessanitti yeroo kamiyyuu dhufanii qabsaa'uudhaaf wanni kan qaban ta'uusaa paartiin keenya fedhii kan qabu ta'uusaa amma isa kanarraa wanti garuu inni kun nama hundarratti jechaadha kan hojjetu waan ta'eef abbaa fe'ee irrattu kan hojjetu waan ta'eef inni kun akka beekamu karaa jedhuun ejjennoo yaada ka'umsaa kaasee jira jechuudha. Murtoo kaasee jira jechaadha. Kanarraa ka'uudhaan fuula durattis dhimmoonni qulqullaa'uu qaban akka qulqullaa'an paartiin keenya ijaarsa dandeettii hojii ijaarsa dandeettii gubbaarraa amma gajjallaatti akka cimu hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu akka cimu hojiin misoomaa amma jalqabame kana gubbaarraa amma gajjallaatti cimsuudhaan uummata keenya fayyadamaa akka taasisnu karaa jedhuun kallattii kaa'ee xumuree jira jechuudha. Galatooma.